amma booda waaniin an biiftuu godhu callisaa hundi keessanuu na laala yoo gurra qabaatte gurra keetiin dhaggeeffadhu viidiyoota arraas eega kanaan dhufte kunoo gololchanaa baaseeti nama taanaan waana godhuu dandeenyaan balaa qabaannaan siifi balaa teessanis anaa samitti isin dhaye amma booda biiftuu naafisii wali gabbaa ammarraa haaseetiin si galtee sumaaf ji'ee mana kiyyarraa gabbamma takka waan biraa takka niin dhiisa miidhaa ati achitti gartee gololcha miidhaa jirtu san yoon asis sirraan kafallean nasruu miti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maatii YouTube channel Gola Artii Family bakka jirtan maratti nageenya rabbiis biraa jiraatu obboleeyyan kiyya warra biyya keessa jirus ka biyya ormaa jirus hundi keessan kanneen amantii adda addaa qabdan hundi keessan shawaa harka fuune arra haasawni kiyyallee waa sirrii miti hedduu isaa birraa naaree jira maaltu si arsee wottan muciyyoo tana biiftuu tana ammallee gololcha karan namatti bittee karatti miidhaa irraan gahaa jirti. Namni zaara madaanaatiin illee biyyumatti haa galu akkuma agartee halee viidiyoo irratti illee ol baatee dubbattee ammas si jala bu'aa maali nama isaa agartee asii oofees ni beekaa maal reettee viidiyoo ishiin haasawwitu san gubbatti biyyumatti haa galu akkuma gali humaatii miti ammas si jala dhufa maal jettu san osoo goote irra wayyu biyya waliin gallaan namni harkaa fi harkaa firraa isoo dhorkuu ni danda'a. Kan tatti dhalata keessa waliin jira waan ta'eef deebi'ee immoo nama isaa asii oofees ni beekaa tokko tokkotti ni beekaa viidiyoos daawwachaatiin jira. Arraas boruus kun olaan nasruu baase gololchas keessaa. Arraas boruus nasruu baase. Wahuma feete balaa feete taqabdu san biiftu ammarraa fiti. Wallaal kana booda hedduullee haasa'uu hin fedhu warra. Kana booda anilleen gadiin baaf. Nama taanaan haa gabbaatu duraan callifne mi'a obsi amma akkana inni usnee callifne achittillee maallaqa baafteeti karattillee maallaqaan bittee qabsiiftee karatti tumsiisaa jirti miidhaa irraan gahaa jirti. Biyyi tun biyya namaati. Egaa amma lafti gartee isaan itti gololchaas qabanii namni isiin itti bitte mujrimoonni gartee garaadhaa abbootiin garaadhaa warri garaaf talagu. Karatti gartee isiin itti bitte san qabanii achitti isa dararaa jiranii jechuudha. Kanaaf Oromooti yoo wanni jechuu barbaade gabaabumatti gololcha yoo fedhan ajjeesanii ajjeesaa. Biiftuu gololcha ajjeesi. Ati isa si waa baate waa nasruun gartee sirra aane ati irra aante waliif laalla. Warri gololchachi qabee harkaa qabu ajjeesaa jiin haa ajjeesanii. Sambooda bakkaatti jiraattu laalla. Kana booda duraan calliseetiin taa'u jira, useetiin taa'u jira. Kana booda hin callisu. Viidiyoo gubbatti ol baateeti nama baasee ni beeka tokko tokkotti eenyufa akka taate gololcha namas keessaa baases ni beeka. Eeni beekta kun nasruu baase gololcha namni as keessaa baase nasruudha. Wahuma feete san balaa qabdu san fidi amma hoottu. Magaalaa takka keessa waliin jira naafeeti. Wanni ol baatee haasa'u kana haasa'uuf hin jirtu. Gololcha immoo eega asittillee darartee ammallee afaan baaroggoonni dhaqullee achittillee darartee eeganni nagayaan bishaan sanichi ba'e. Rakkoo kanaa eegarra fiduu jalqabde. Eegammas mujrimummaa gartee gamatti nama duruu maallaqaan bittee karatti isaan qabsiiftee miidhaa irraan gahaa eega jiraatte. Miidhaa isa miidhuu barbaaddu san ammarraa kaasee itti fufaayiin. Haa ajjeesanii. Gololcha haa ajjeesanii. Anammoo gololcha eega gartee eega mujrimoota itti bittee biiftu gamattillee bishaan gamattillee nama maallaqa hannitee fi maallaqaan itti bittee achitti gartee miidhaa silaa barbaaddu san irra geessuu eega barbaadde. Gololcha namni as keessaa baases anaa gololcha yoo fedhe haa du'u kana booda haalaas ni gara. Yoo fedhe haa ajjeesanii. Waan ati taatu qofaan silaala. Waanuma ati fiddu qofaan silaala. Magaalaa takkitti tana keessa waliin jirra sanaa keessa waliin jirra fagoon jiru. An akka gololchaatti baariin tarkaanfanne asiin jira. Miidhaa ati achitti gartee gololcha miidhaa jirtu san yoon asis sirraan kafallean nasruu miti.
rabbumallee sodaattu xiqqollee za'a ramadaanaatiin ramadaana kana keessa gartee waan takkaas wanni itti fiduu dandeessu hin jirtu nama maallaqaan nama bittee nama tumsiisu nama miidhuu nama akaalifuu waan ta'in wanni itti fiduu dandeessu takka hin jirtu sheeyxaanni ati gartee jala deemtu ramadaana keessa mee takka fiduu haa danda'ani baatiin amma keessa irrutuun baatii ramadaanaati wooma ati fidduun silaal amma booda biiftu naafisii wali gabbaa ammarraa haaseetiin si galtee sumaaf ji'ee mana kiyyarraa gabbamma takka waan biraa takka ni dhiisa duraan akka nama si sodaatetti callisee usee haga ol baatee viidiyoo gubbatti gartee waa hunda haasoytu gartee usee callisee arrammoo miskiintichaati asit darartee jireenya dhorkitee ilmaan isaa guuratee haadha ilmaanii asit dhiisee bishaan baaraa hagartee ijji namaa laaluu hin dandeenye san gubbaa tawakkaltu jee bishaan achi ba'e arraas eega kanaan dhufte kunoo gololchanaa baaseeti nama taanaan waana godhuu dandeenyaan balaa qabaannaan siifi balaa teessanis anaa samitti isin dha'e aduu amma jirtu tanarraa bakka jirtu gabbaye anis ammarraa hin gabbaa waan si godhu hin laalta biiftu Oromooti jedha geeffadha amma booda ayyoon du'es amma booda guyyaa irraa kana booda yoo biiftuu waan gootees sheenaa takka ittiin qabu gololcha gamattiis qabamee dararamee immoo magaalaa tana keessatti callisee taa'ee hin laalu amma booda waaniin an biiftuu godhu callisaa hundi keessanuu na laala viidiyoo tana sheer godhaaf yoo lakkoofsa siillee qabaattan sheer godhaaf viidiyoo tana hundi keessanuu biiftuu biraan ga'a amma booda yoo nan irraan dalayne an nasruu miti nasruun ammaas osoo akkama fedheewu ta'e ifirraa isin hafu ifirra du'a dhugaa malee hanqan takkaas namatti hin dabu ilma namaatis miidhuun fedhuu arrammoo siituu isaa baabee siin miidhaa tanaan deemu jira miidhaa ati deemuu ni jirtu tana waan nasruun si godhu qofa ijaallaa libbiftu fagoon jiru magaalaa tana keessa waliin jirraa gololcha achitti akka feete godhe gololcha achitti namatti bittesanii akka feete godhe waaniin an si godhus arguuf jiratta ilmaanuma sanii jettee xiqqishollee hin qaanfattu waa xiqqishumallee hin qaanfattu ilmaan sanii jettee akkamitti nama biyya namaa keessatti ammas isaa agartee gandattuun galiin namatti bittee achitti akkamitti miidhaa isarraan geessa maal jechuu keeti moo karatti gololcha haasaamamu fakkeenyaaf moobaayiluma deemuun sanuu haasaamanii haammaas achitti ilmaanii fi gololcha adda baasanii moo kaayyoon ta'e maali wanni ati yaadde maali wannummaan ati isarraa barbaaddu wanni ati isa kana barbaadduuf maali arraas boruus gololcha sin fedhu arraas boruus gololcha sin fedhu yoo gurra qabaatte gurra keetiin dhaggeeffadhu viidiyoo tan laal gurra kun sii dalaga taanaan gololcha arraas boruus sin fedhu arraas boruus gololchaan walit deebuun keessanis hin jiru bishaan baharaatiin isi jalachi bahaan keetis hin jiru asitti hafta sanaa tanatti hafta yoon asitti dhukkee sin gooneen nasruu miti quba kee ni gartaami quba kee kana garte sheenaa akkasi qac gooteeti akka namni qaccee nyaata gubbatti nyaatu sanitti quba kee nyaachuu teessa ni garta waan nasruun si godhu ta'u nasruun na jalaa hafaa eega gololchaas dhiisuu didde gamatti illee isa cinqite eega as keessatti illee nama isa baaseen beeka nama gartee gololchaas oofeen beeka tokko tokkotti hin beeka wali gabbaana piippii ta'e waan isin fiddu laalla yoon akka marii makiinaatti kana qabee gartee sin oofnen nasruun ni agarta yookaan dhabama taata yookaan dhabama nagoota wahuma silaa barbaaddisan godhi gololcha ammarraa haasii biiftu ammarraa anis ammarraayin waa'ee bultii xiyyaatiif takkallee lafa kaa gabbay nasrutti fuulumma miiduma dura teesseetu maarreen godha hin qaanfattu takkanati Oromooti insha Allah taala walit deebina an nasruun
ifirraa isinafu gololcharraa isinafu arraas borus gololchachitti biiftuu waan feete haa gootu waan feete irratti haa hojjettu dandeenyaan narratti isaa hojjettu amma aduun amma jiru tanarraayin isiidhaa gabbaa isiinis bakka jirtu nasuutti haa gabbaatu anaa baase arraas borus hundi namaatu ni beeka wanni ol baatee maarree jettuuf takkan jirtu gabbay wali gabbaana takkasiiti oromooti inshallah taala walit deebina arreeddullee haasa'uu hin danda'u hanga viidiyootti aantu viidiyoo biraatti walit deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh